Ajajaan olaanaan Abaa Woboo Jaalmarroo Dirribaa Qondaalot waraanaa zoonii lixaa jiraniif ga'umsa waraanatiif qabiinsa hawaasaa irratti leenjii guyyoota 4 bakka kennan. Jaalaqaafan Fayyeeraa waan qindeeffat qaba. Hanga mootummootni cunqursoon teknooloojii addunyaan irra geessetti fayyadamuun aangoo isaanii jabeeffachuuf hojjetan riphee lolaaf haalli fooyyee hedduun hin argamne jechuun barnoota eegalan. Kanaaf ammoo jedhan akka jaarmiyaa bilisummaaf qabsaa'utti haala addunyaan gama hundaan irra geesse ilaallee yaada rimmee waraana riphee lolaa kan Che Guevara, Ho Chi Minh fi Mo'eezaa Dongoofaatti haala qabatamaa naannoo keenyaa fi murna ittiin wallaansoo wal qabaa jirru ilaallee tooftaalee dhaabbataa fi jijjiiramaa itti daballee hojjechaa jirra jedhan. Ulaagaa waraanummaa, naamusa, haala yeroo addunyaa, impaayera Itoophiyaa, shira, gaafatamummaa, uummata Oromoo, bilisummaa, biyya, ijaarsa waraanaa, dudduubee qabsoo bilisummaa Oromoo fi kanneen kana fakkaatan irratti yeroo fudhachuun ibsa erga laachaa hirmaattota hirmaachisanii hubannoo dhaloota dhaalchisan akka argamu ta'ee jira. Leenjii kanarratti hojiiwwan gootichi waraana bilisummaa Oromoo waggoottan 5 kana keessatti raawwate keessaayyuu gama hanqinaa kaasuun barnooticha keessatti akka of ilaalan taasisuun fuula dura gocha kana irraa akka of eeganii fi carraa sanaanis of qeequun taasifamee tureera. Qabiinsi hawaasaa irratti rakkoon jiraachuu kaasanii uummata keenyaaf bakka to'annee cufatti koree bulchiinsa bilisummaa yeroo ijaaruun ofiin bulchuu fi seera dhugaan akka jiraatu gochuu qabna jedhan. Leenjiin kun waxabajjii 5 hanga 8 2023tti guyyoota 4f kennamaa kan ture yoo ta'u qondaaltota waraanaa zooniilee adda addaa fi haalli aanjee akka kennamu barameera. Leenjifantoonni kanneen qondaalummaan hojii qabsoo hidhannoo zoonichaa keessatti hojjechaa jiran leenjii argatanitti gammaduun hanqina hojii keessatti uumneerraa barannee waraana sirrii yookiin qabsaa bilisummaa sirrii ta'uun gaafatama qabnu sirnaan baane kaayyoo galmaan ni geenya jechuun yaada isaanii ibsaniiru. Godina Arsii aanaa Minyaa keessatti dargaggoota hedduu murtii tokko malee yeroo dheeraa fidhuuf jiraattota doorsisuun jabaat jaal murteessa bantii bal'inni isaa qaba. Ilmaan Oromoo kolonii impaayera Itoophiyaa jalatti ajjeefamuu, hidhamuu, ukkaanfamuu, achi buutee dhabamuu fi mirga lubbuun jiraachuu ergaa dhabee bubbuleera. Keessattuu erga faashistii Abiyyi Ahimad gara aangootti dhufe waggoottan 5 kana keessatti ilmaan Oromoo 100,000 hidhuu, 10,000 ammoo ajjeesuu fi qe'ee fi qabeenya irraa buqqisee godaansisuun rakkoo ulfaataa keessatti kuffisuu irratti argama. Haaluma kanaan godina Arsii aanaa Minyaa ganda Rooqaa gammoojjii irraa dargaggoota hedduu kanaan dura yakka tokko malee hidhamanii jiran mirgi namummaa isaanii kabajamuu dhabuun baatii dheeraaf mana hidhaatti dararamaa jiru. Dargaggoota kana keessaa kan maqaa arganne Arabuu Hassan Abbuu Jamaalaa, Hajii Taamuu fi Saayid Awwaloo jedhaman dabalate hidhamtoonni hedduun baatii dheeraaf hidhamuun halkanii fi guyyaa mana hidhaa keessaa gadi baasuun reebuun gochoota xiinsammuu isaanii miidhuu irratti raawwachuu fi miidhaa qaamaa irraan gahaa jiraachuu himu. Sababa kanaan dargaggoonni kun dhukkubsachuun yaala illee dhabanii haalli fayyummaa isaanii yaaddeessaa ta'uu namoonni siqeenyaan hordofaa jiran dubbatan. Kana malees aanaa Minyaa kana keessatti waraanni faashistii Abiyyi Ahimad qonnaan bultoota ooyiruu qonnaa isaanii keessatti adamsuu fi shororkeessaa kan jiru yoo ta'u qonnaan bultoonni aanichaa hojii qonnaa isaanii seeraan akka hin gaggeeffanne gochaa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Hidhaaf doorsisi godin Bashaggar aanaa Liiban Cuqqaalaa keessatti ilmaan Oromoo irraa geggeeffamuu jabaatee itti fufee jira. Bal'inni isaatiif jaal Awwee Mohaamud. Guutuu Oromiyaa keessatti miidhaan kallattii garaagaraatiin waraana sirnichaan ilmaan Oromoo irratti geggeeffamu jabaatee itti fufuun impaayerri Itoophiyaa diinummaa ilmaan Oromootiif qabu ifatti mul'isuun ilmaan Oromoo hidhuu, doorsisuu, qeerraa buqqisuu fi gochoota gara jabeenyaa hedduu raawwachaa jira. Bashaggar aanaa Liiban Cuqqaalaa keessatti irra deddeebiin milishoonni sirnichaa fi waraanni koloneel Abiyyi Ahimad magaalaa Adulaalaa keessatti dargaggootaa fi jiraattota adamsee hidhaa kan jiru yoo ta'u, milishaan maqaan isaa Taayyee Taaffasaa jedhamu waraana fudhatee manneen uummataa irra deemuun namoota nagaa mana hidhaatti guuraa jiru. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa waxabajjii 12 2023 dargaggoota maqaan isaanii Daadhoo Lubee, Dassaaluu Darsee fi Tufaa Bulaa jedhaman dabalatee namoota nagaa hedduu hidhanii dararaa jiraachuu maddeen himan.
Kanaan duras dargaggoota maqaan isaanii Tashoomaa Bossee, Abarraa Bojoraa, Bashkadaa Roorrisaa fi Raggaasaa jedhaman mana hidhaa waajjira poolisii aanaa Liiban Cuqqaalaa keessatti dararaa turan gara mooraa waraana Aseer geessuun reebicha hamaa irratti geggeessuun reebicha irratti raawwatame. Kanaanis hedduu miidhamuun of dadhabanii jiraachuu maddeen himuun maatii fi firoonni isaanii akka arganii hin dubbisne irraa dhorkamuunis dargaggoonni kun dhibeef saaxilamuun nyaataa fi yaala illee dhabanii haala ulfaataa keessa jiraachuu maddeen dabaluun dubbatan. Lixa Shaggar Liiban Jaawwii keessatti dargaggootaaf sabboontota ilmaan Oromoo manidhaa guuruun dararuu jiraachuun beekam. Jaalimoona Faayisaa waan itti darqaba. Sirni nama nyaatan dhala namaaf naasuu hin qabne waraana isaa Oromiyaa bakkoota garaa garaa keessa bobbaasuun gochaalee gara jabeenyaa dhala namaaf hin malle ilmaan Oromoo irratti raawwachuu ittuma fufuun Lixa Shaggar aanaa Liiban Jaawwii keessatti dargaggoota fi maanguddoota osoo hin jedhin ilaalchan shakkuun mana hidhaatti guuruun dararaa maarraan gahaa jira. Godina Lixa Shaggar aanaa Liiban Jaawwii ganda Agal Gobboo Basallee keessatti ilmaan Oromoo adamsanii hidhuu fi erga hidhanii boodas mana hidhaatii baasuun reebicha ulfaataa irratti raawwachaa jiraachuu maddeen gabaasaniiru. Akka maddeen jedhanitti gandi kun naannawaa bosona Jibaatitti dhiyoo waan ta'eef shakkii woboo waliin hariiroo qabdu jedhuun nama maqaan isaa Guutamaa Saffisaa jedhamu dabalatee dargaggoota 6 torbee tokko dura qabanii hidhuun dararaa jiru. Kana malees obbo Abdiisaa Diroo jedhamu waxabajjii 10/2023 mana jireenya isaatii qabuun mooraa waraana Daarimuu jedhamutti geessanii halkaniif guyyaa reebuun gidirsuun haalli fayyummaa isaa yaaddeessaa ta'uu himame. Waraanni sirnichi bobbaafatee jiru uummata diinonfachuun naasuu malee reebuu, ajjeesuu, manaa fi qabeenya irraa barbadeessuu fi shororkeessuun qe'ee isaanii irraa buqqisaa kan jiru yoo ta'u, sirna gara laafina dhala namaaf hin qabne kana yeroon osoo itti hin kennamin tokkummaan falmannee hundeen buqqisuu qabna jechuun maddeen ona Liiban Jaawwii dubbataniiru. Daawwattoota hordoftoota irratti biyyoolessa Oromiyaa jaalatamoo oduun keen guyyaa saafaa waxabajjii 13/2023 qabanne sanii dhiyaan haa gammasanitti maatur aggalgal qophiilaa irratti biyyoolessa Oromiyaa kaafanii walitti deebinuu turtii dansa qabaadha.